Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota mul'ataatuu fi akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani sira galata waaqayyoo. Deebi'ee dhufee jira maal deebitee mul'ataa jechuun keessan hin oolu odoon gara viidiyoo kiyyaatitti hin darbiniin dura jechuudha warri mana kanaaf haarawaa taatan saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'i laayikiin keessanii fi saskiraayibiin keessan nu jajjabeessa waan ta'eef isiniin jedha. Maal qabattee dhuftee mul'ataa hoo jettanii akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana jechuudha. Torbee muraasan dura jechuudha wardaan haati manaa gololchaadha jechuudha qabamtee harka biinii turte kana quba qabdan jedhee yaada inna maaltu mudatee ammamoo wardaa jechuudha wardaa dhugaa dubbachuudhaaf waan addaa ishii mudate waan baay'ee ulfaatu jechuudha. Innis wardaanii erga gaafa harka biinitti baatee gara mana ofii deebiteeti. Dhukkubsachaa turte jedhee dubbata gololchaan jechuudha. Garuu amma gamtee irratti gara mana yaalaa fidee mana yaalaa ciiftee jirti. Uummata koo uummata jaalalaa koo du'aayinaaf godhaafi jedhee gara uummata ofii yookiin immoo uummata Oromootitti du'aayinaa godhaafi haati manaa koo naalaa dhukkubsatti jedhee jira jechuudha. Inna maalirraa kan kaate haati manaa wardaan jechuudha. Biiniin dubartootatti bitee jechuudha haala hin taane jechuudha tumaa ture jechuudha yookaan immoo gubaa ture jechuudha. Garuu miidiyaa gubbaarratti as baasanii hin tumne malee gara keessatti baay'ee miidhanii baay'ee na miidhan jettee ishiin illee erga hidhaarraa baatee dubbattee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Humna dubartiitti ilaallachuun humna yoo danda'anii dhiira fi dhiirri walitti bobba'anii walirraa bareeda jechuudha. Deebisaati dubartii fi dubartiillee walitti bobbaate walirraa bareeddi jechuudha. Garuu immoo dhiirri dubartii irratti humna ofii ilaallachuu dhiirri dubartii irratti dhiirummaa isaa agarsiisuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa amma wardaa jechuudha. Inni dubartii itti bitee qaxaaqqachisiise daddarbaan isaan dhiirri wajjin ta'ee daddarbu suni ishii garuu miidhama guddaa irraan ga'ee jira jechuudha. Amma wardaanii dandeessee hin dhaabattu dandeessee hin teessu jedhee jira jechuudha gololchaanii dhugaa haadha ilmooti hin hoosisti ilmoo guddifatti biyya ormaa keessa jirti jechuudha. Odoo lammii biraa taate odoo saba biraa taate saba biraatitu akkana godhee jedhani. Oromoo fi Oromoo walirratti duulee jechuudha yoo gocha akkanaa kana walirratti raawwatu maal namatti fakkaata? Lammiin tokko afaan tokko dhiigni tokko yoo waan akkanaa kan walirratti raawwatu maal namatti fakkaata dhugaa? Namni dhiiga tokko lammii tokko akkamitti waliif hin nyaane? Odoo zeegaa biraa taate iyya zeegaa biraatiif waan akkanaa kana irratti raawwatame waan ishii zeegaa san taateef waan ishiin lammii nama sanii taateef yookaan lammii Oromoo taateef zeegaan biraa waan akkanaa kana irratti raawwatame jechuu danda'a jechuudha. Garuu lammiin tokko afaan tokko dhiigni tokko yoo waan akkanaa kana walirratti raawwatu diinni hoo kana lama namarratti raawwata jechuudha. Uummanni Oromoo gara jabeenya baay'ee qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf barri keessa jirru kun keessattuu uummanni Oromoo jechuudha walitti garagalee ofumaa isaatiif diina walitti ta'a jechuudha. Silaa diina ofirraa ittisan jennaan ofumaaf garagalanii diina ofitti ta'an jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Isaan diina irratti qabsaa'an jennaan ofumaaf ofirratti qabsaa'an jechuudha deebanii. Lammuma ofitti irratti qabsaa'an erga danda'ame erga qabsaa'uun ta'e ofirratti moti kan qabsaa'an jechuudha. Deemanii diinatti qabsaa'an malee jechuudha. Dhugaa warri amma Yamanii keessatti dubartii hiitanii dhiira hiitanii waan hin taane irratti raawwattanii jireenya isaa keessaa akka inni baraatu akka inni waan adda raawwatu
Kan warri goosisaa jirtan kun dhugaa rabbi waa takka faayidaa isiniif hin qabu jechuudha. Waa takka jechuudha. Garuu boruu keessaniif maaltu nurra ga'a? Nu maal taana jedhaati duuba keessan deebi'aa ilaala dhugaa rabbi jechuudha. Abbaa ilmoo irraa qabdanii boochistan. Haadha ilmoo irraa qabdanii boochistan. Dhugaa maal jechuudha dhugaa rabbi jechuudha. Waan nama baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Namni lammiin tokko yoo akkanatti waan hin taane biyya ormaa keessatti walirratti raawwatu dhugaa agarsiis walirratti raawwachaa jirtan kana biyyuma teenya sanittu akkatti waan akkanaa kana walirratti raawwanne jechuudha. Dhugaa diinummaan keessa fiillafiitii ba'ee jechuudha. Fiillafiitii zeegaa biraati irratti hin qabsooftanii zeegaa ofii lammii ofiiti irratti qabsooftan malee sin jechuudha. Dhiiga keessa irratti qabsooftan malee dhiiga biraati irratti hin qabsooftan jechuudha. Garuu immoo odoo haga ofii keessanii irratti qabsooftan diina irratti qabsooftanii diina ofirraa ittistanii baay'ee gaariidha jechuudha. Haga haadha ilmoo hiitanii darartanii dhibeerra buustanii odoo ofii keetaniif diina keessa irratti qabsooftanii diinni nama se'attu jechuudha. Yookiin qaawwan argattu jechuudha. Haga isin irratti akkatti qabsooftan kana odoo amaara irratti qabsooftanii qaawwan argattee seentee waa tokko nama godhuu hin dandeessu jechuudha. Isin garuu ofumaaf irratti qabsooftan, ofumaaf irratti diina taatan jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisuudhaa fi waan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Wanni ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jirtan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiistan dhugaa waaqayyoo jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Innaa kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota koo'ee oduu waan akkanaa kanarraa of qoxxoobanii oduu waan akkanaa kanarraa innaa waan akkanaa kanarraa oduu of qoxxoomnee oduu wal cinaa dhaabbannee hin jedha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Wanni walirratti raawwachaa jiran kun ilmaan Oromoo lammii tokko ta'anii zeegaa tokko ta'anii afaan tokko ta'anii jechuudha. Waan baay'ee ulfaataa fi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Isiniin jala hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo kan laayik gochuu hin dagatina. Turtii gaarii.